isaan dhabnes seenaan bara seenaa qabu waan ta'eef hin irraanfataman. Isaan seenaa guddaa qofa dhuntaan laabireerii guddaa dhabu. Laabireerii illee nu ijaaru isaan garuu ijaaruu hin danda'amu. Uumama waan taateef uumama dhooguun hin danda'amu isaan deemanii jiru. Kanaaf laabireerii guddaa, jechoota guddaa, hayyuu guddaa, beekaa guddaa, abbaa nagaa, abbaa sabaaf sablammoota illee wal qixxeessee jiraatu nama akkanaa nama kabajaa dhabne waan ta'eef gadda guddaatu nutti dhaga'ama. Gara biraatiin seenaa isaan hojjetan waan ta'eef seenaan bara isaan yaadatu jaalleewwan hedduu horate waan ta'eef seenaan isaan hin irraanfatu. Kanaaf akka waliigalaatti akka bulchiinsa magaalaa keenyaatti faawundeeshinii isaaniif ta'u dacheen kan isaan irraa deeman ta'e waan ta'eef mari'annee yeroo gabaabaa keessatti faawundeeshinii maqaa isaaniitiin waamamu ijaarus lafa kennus gahee keenya kan baanu ta'uu isaa Allahu kanaaf rabbi isaanii haa araaramu firoottan isaatiif maatii isaanii hundaaf rabbi haa araaramu isaanis nama jeennataa rabbi haa godhu galatooma. Ifamaa gaama tasga'uuf odoon hin dubbanne Kadir dhimmi isa laala waan ta'eef abbaan magaalaa kanaallee akka tasaa ta'ee abbaa isaallee waan ta'eef dhimma isa keessa jira waan ta'eef kaasee nu akka sagantaatitti sagantaa faawundeeshinii kaafnee uduun haasofne inni mataa isaatu waadaan nu seene waan ta'eef akkuma san hiriyoonni isaanii Ahmadillee as dhufee haasawee kan isaan irraa barbaannu biyyi kun ka'a akkana waa lamaaf akkana tokko amantii isaatii isa baasa lama sabummaa isaatii isa baasa maaltu kana godhee Haji Hasan Gammadaa inni kenna Sheikh Hasan Gammadaatitu hojii kana lamaan dalaganii ummata keenya dukkana keessaa ibna baasanii yeroo namni arrabaan dubbachaa arrabatti godhanii barcumaan addaa jarri keenya kun irra taa'ee dubbatu akka dubbatamu nama godhe tokko keessaa adda dureetti isaan waan ta'eef iddoon isaaniif hin malle lafti isaaniif hin malle jaarmamni isaaniif barbaannee isaaniif irratti ijaaramu lafti isaanitti qabsaan iddoon isaanitti qabsaan tana waan taateef nu utuu isaan hin gaafanne waadaa isaanii seenuudhaan galatoonfataa irra deebi'anii waadaa akka ifatti nu seenan isaan irraa barbaanna obbo Ahmad Haasaw. Guyyaa har'aa waa bal'aa dubbachuunis nama dhibaa nama guddaa nama goota nama hayyuu akka Arsiitti dhabnee jirra. Isaan nama akka Ajaa Saaddoo nama akka Waaqoo Guutuu namicha akka Waaqoo qabdu keessaa waan jajjaba hojjetanii maqaa gaarii qaban tokko akka ta'an namni kamuu ni yaadata. Haa ta'uutii duuti nama hundarraa waan hin hafneef isaan hin duunee lubbuudhaan jiran. Nu hundumtuuyyuu dachee kanarraa dabruu dandeenya. Guyyaa har'aa uummanni godina Arsii Lixaatii fi godina adda addaa irraa dhufan nama seenaa qabu nama waan gaarii hojjete akka inni lubbuudhaan jirutti uummanni bakka jiru hundaa dhufee qabrii isaanii irratti argamuudhaan wanni uummanni Oromoo godhe waan guddaadha. Ani waa'ee Oromoo waa bal'aallee kaasuu dandeenya. Haa ta'uutii uumama isaanii irratti yoo xiyyeeffanne yeroo baay'ee keenya uummanni Oromoo yoo qabsaa'u barreewwan darbe keessatti namni muraasni nama amantaadhaaf qabsaa'e itti fakkaata. Yoo sheeka kana odeeffannoo isaa seenaa isaa duubatti hubattan amantaadhaafis sabaafis nama quuqama qabanidha. Namni akkanaa kun baay'ee isaanii muraasa. Yoo mana amantaa keessatti Oromoon miidhamee jira. Oromoon mirga isaa malluun arganne gabrummaa keessa jirra. Qabsoofnee waan nu mallu arganna jedhanii yoo isaan akkasitti umrii isaanii qabsaa turan dubbachaa turan waan keessa namatti dhaloota ammaa kanatti maaltu uumamuu danda'a waan jedhu keessoo namaatitti namatti dhagama.
baay'ee keenya nama akka isaanii kana ta'uudhaaf seenaa hojjechuudhaaf nama seenaa ta'uudhaaf dhaloonni kunis dhaloota seenaa hojjetu ta'utu nurra jira. Akkuma isaan waan gaarii hojjetanii dabran, akkuma isaan saba isaaniitiin waan gaariidhaaf oolan iddoo jirrutti bakka jirrutti sodaa tokko malee waan nutti dhagame waan saba keenyaaf ta'u mana amantaa kan soo jiraanne yoo dubbanne guyyaa akkanaa kana itti farfamna, seenaanis itti nu yaadata. Wanni abbaa keenya irraa barre kanaa jechuudha. Kanaaf wanti Arsii godina Arsii kana keessaa ta'u akka Arsii Sikkoo Mandootti hayyuu hedduu qabna. Hayyuun hedduun nu keessaa bahee jira. Hayyuu keenya iddoo baay'ee isaatti nama saanfachiisan, beekumsas qaban, diinagdees galchan, saba keenyas ka wadhabe saddaan galchan, hayyummaa qaban, qabeenya qaban, beekumsa qaroomina ammayyaa qaban. Amma yeroo baay'ee isaa wanta jenereeshinii yookaan dhaloonni amma har'a goonu kana abbootiin keenya kalee godhaa ture. Kanarraa waa guddaa barannaa jechuudha. Har'a dhaloonni hadhaa akka isaanii kanatti seenaa hojjenne yoo jenne bara baratti dhaloonni dhufu nu yaadachaa deema. Waan akkanaa hojjechuudhaaf uummanni Oromoo bakka jirutti tokkummaa wal jajjabeessuu, Oromoon wal dhiibuu irra walitti hidhee rakkoo keenya waliin dubbachuu, garaagarummaa qabnu wal obsuu, obboleessa keenya yoo kamiyyuu rakkoo qabaatu gorfachuu, cinaa dhaabbachuu, wal jabeessine akka Oromootitti bahuudhaaf deemu turre gaariidha. Oromoon akka Oromootti wal hin jabeessine eessa gahuu hin danda'u. Har'a Oromoo irratti wanti godhamaa jiru waa bal'aa. Wanti Oromoo cabsuudhaaf deemaa jiru waa bal'aa. Kanaaf Oromoon sabni biraa akka hin cabsine ofii isaatti akka wal cabsine wal ijaaruu, wal utubuu, wal faana dhaabbachuutu nurra jiraata. Ergaa jedhu qabaa. Dhumarratti akka godina Arsii Lixaatti waa tokko yaadadhe goota keenya Amrii Taadii yeroo tokko Baalee irratti Hajaa Dabsaa iddoo siidaa isaanii hojjannee turre. Yoo amantaan nu hayyama ta'e iddoo dhaloota isaaniitti ta'e bakka barbaachisutti siidaa isaanii malu hojjannee yaadannoo bara baraa ta'u turre jira. Yoo akkas ta'e dhaloonnis yaadataa irraa barachaa faawundeeshinii isaa ta'u amma akka amantaa musliimaatitti nu dhorkuu danda'a. Garuu iyyuu maatiin yoo hayyame firii dhiigaa isaa hayyame akka amantaatittis yoo wanni tolereet godhamu obsamu jiraate waan seenaa isaanii malu hojjechuutu nurra jiraata. Har'a Baaleetti magaalaa gobbarattanii yoo ilaaltan siidaa Hajaa Dabsaa iddootu jira. Hin yaadatamu. Dhaloonni dhufuu sona isaa duudhaa isaanii dhaaluudhaaf namni carraaqa. Waan akkanaa yoo goone yoomiyyuu dhaloonni ammaa kun irraa barata. San malees maatii isaanis deeggaruudhaaf har'a asitti jechuunis yoo na dhibe akkamitti waan jedhu koree keenya wajjin marannee maatii isaan irraa amrii ta'an jajjabeessinee duuka dhaabbannee si faana jirra jennee mallaqaanis ta'e yaadaanis waan duratti isin hin jenne isanis gumaachine yaadannoo gaarii akka isaanii ta'u hawwaa. Har'a duutii isaanii waan laphee nama cabsu, waan onnee nama cabsu isaaniif akka isaanii booqatan Rabbi jaayinata isaanii hiraa. Firootaa fi Oromootaa fi namoota isaan jaalataniif ammoo jajjabina hawwinaa ulfaadha. Galatoomaa jennaanii boleeyyan keenya akkuma nu gaafannetti bulchaan bulchiinsa godina Arsii Lixaatii fi kantiibaan bulchiinsa magaalaa Shaashamannee illee ergaa ajaa'ibaa nu dabarsanii waan isin jettan hundaan qeeballee jedhaa jiranii inshaallah. Allahu akbar. Inshaallah gara buleessa kiyya Muhammad Amin isin dabarsa. Wanni anamma dubbadhu waan biraa osoo hin ta'in waan bulchaan bulchiinsa godina Arsii Lixaatii fi kantiibaan bulchiinsa magaalaa Shaashamannee dubbatan irratti waa tokko jechuu barbaadu. Inni jalqaba ka obbo Ahmad jedhan bulchaan bulchiinsa godina Arsii Lixaa siidaan barbaachisaa siidaan haaja saniin barbaachisu yuunivarsiitii biyya kana keessatti akka addunyaatti beekamutti siidaan isaanii yuunivarsiitiidha. Akka saba kanaatitti akka Sikkoo Mandootitti yoonu siidaan laallu jiraate shari'aan kenna waan nu dhorkuufi waan kana waan tunnu himanii daawaa qabannee jirru amma wanni kun siidaan hin ta'amuun ta'uu gaafannee fatwaa wanni deemu hin jiru. Siidaan haaja san gammadaa
godina Arsii Lixaa keessatti jalqaba magaalaa gudditti Shaashamannee keessatti yuunivarsiitiin guddaan dhaabbatee arguudha takbiira. Allahu Akbar. Wanni yuunivarsiitiin ittiin dhaabatu mallaqa. Mallaqa immoo mootummaan siidaayyuu dhaabuu barbaadani mallaqa akka mootummaatiin murteessaa waan murteessitan san miidiyaadhaan ibsa nu godhaa galii nu taasisa. Allahu Akbar. Nuti immoo akka ummataatitti mootummaa waan bulchurraa waan harkaa qaburraa lafa isaanii malu kan yuunivarsiitiif ta'u ni kenninaa waada eega jedhan ka bulchiinsa magaalaa Shaashamannee akkuma jiru ta'ee ka godina Arsii Lixaa akkuma jiru ta'ee mootummaa naannootii fi mootummaa federaalaa ilaallee gaafattanii ibsa isaanii akka ummataaf nu kennitan ni barbaanna. Haala san gammadaa goota Arsii Lixaa qofaa miti ka sikkooman qofaati miti ka godina Arsii Lixaatii miti ka Oromoo qofaa miti ka guutuu biyyaa waan ta'eef akka guutuu biyyaatitti muummicha ministeeraa irraa jalqabee barbaanna malee magaalaa Finfinnee keessatti bulchiinsa magaalaa Finfinnee irraa barbaanna malee ganda keessa galchinee Shaashamannee qofarraa akka hin barbaanne mootummaadhaaf nuun ga'a. Allahu Akbar. Erga kana jedhe irraa bu'a warri mootummaa lafan kenna jedhe ni ijaarama jedhe ummanni immoo mallaqa waan kana barbaachisu yoo rabbi jedhe har'uma guutee biraa deema. Warri mallaqa guddaa isaa cheekiidhaan kennee warri immoo mallaqa xiqqaallee qabu xiqqaa isaa herregni baankii banameera waan ta'eef isinii ibsina waan ta'eef herrega irra galchitanii osoo har'a boruuf jenne koree yeroodhaa dhaabbateera maqaa nama afuriitiin akkaawuntiin banameera akkaawuntiin kun irratti galii ta'a inni rabbiitiin immoo yeroo gabaabaa keessatti wanti kun ni ta'a yoo isinii mijaate warri qalama harkaa qabdan qalama harkaa qabadhaa isinii laakkaa isinii achi ibsinaa mallaqan galchitanii cheekii asin nu kennitanii inni rabbiitiin yoo rabbi jedhe waggaa har'aa bakka ijoolleen itti barattee haajasa itti yaadatamu ta'a malee asitti wonyee asuma lallabnee asuma dadhabnee asumatti haasannee addaan hin gallu yoo rabbi jedhe seenaan haajasan gammadaa yoo nuu warri asiru dubbatu duunellee warri dura dubbate du'ellee warri taakuu yoo du'ellee inshaallah itti fufaa yuunivarsiitiin guddaan maqaa haajasan gammadaatiin ni ijaarama. Kanaafuu warra mallaqa warra qalama baafattaniif baankii gamtaa Oromiyaa 1057 40 duwwaa 56 irra deebi'aa baankii hojii gamtaa Oromiyaa 1057 40 duwwaa harka sadii amallee duwwaa 56 baankii hijiraa maqaa isaaniitiin moggee yeroo jalqabaatiin magaalaa Shaashamanneetti yoo banamu dameen isaa damee haajasan gammadaa jedhamee baname irratti herregni isaanii banamee jira. Haaluma kanaan baankii hijiraa 100 12 19 25 duwwaa 3 tokko baankii hijiraa irra deebi'aa 100 12 19 25 duwwaa 3 tokko herregni amma siin jedhame kunii fi herregni biraa FB yookiin Facebook fi miidiyaa adda addaa irratti ni ibsama waan ta'eef maqaan banameeruun maqaa waliin isinii ibsina waan ta'eef maqaa nama afuriitiin namoota beekamoo fi jaalatamoon banameera waan ta'eef achirra galchitanii
amma wanni an jechoo barbaade siidaan kaameeraa dhakaan booraa kaameeraa xiqqoo dagadhe ta dura Dr. Kamaal Faa dubbataa turan kaameeraa sanii bulchaan bulchiinsa godina Arsii Lixaatii fi bulchaan yookaan kantiibaa magaalaallee hin dhageenye maqaa Jasan Gammadaatiin nu mana barumsaa mogga'ee daandiin mogga'ee hospitaalli mogga'ee gandi maqaa isaatti deemuu barbaanna malee akkanumatti dhiisuun kunillee gahaa waan hin taaneef kanallee maqaa matatti illee qabadhaa siin jedha sagantaa itti aanu gara salaataa deemuuf taana shahaada kennee keetiin sagantaa jiru isin ibsa jechaadha. Inshallah sa'aatiin salaataallee ga'e inshallah in salaanaa amma ulamaa malama dubbisnee inshallah salaanaa eegasii ammoo sagantaa itti aanutti deemnaa gama Adaamaatiin Dr. Jibril Qamar dubbataniiranii gama Baalee magaalaa Roobe irraa Sheekh Abdusalaam Xaahir yoo as jiraatan isaan dhufanii ergaa gabaabduu nu haadanii godina Arsii Bahaa irraa ulamaan jiranii kan jira amma as jiran yoo jiraate kan nu kennine nama tokko waan ta'eef isaan illee inshallah itti aansina ammaan gama Harargee irraa Jimma irraa yoo dhufanii maqaa isaanii as naa dabarsitanii inshallah gara salaataallee deemna inshallah Sheekh keenya Sheekh Xaahir garan haa dhufanii Abdusalaam Xaahir as haa dhufanii inshallah. inshallah kaadimman keenya bakka tokkon dhaabatina akka gaarii jirra inshallah ሰላትን ደርሷል እንሰግዳለን እንግዲህ እዚህ የተባለን እየሰማችሁ ስለሆነ ኢንሻአላህ ሁላችሁም ዛሬ እንግዲህ الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد ولونك يورى مناسبانا قنقيت ولتك بدقيا الراوني جنو هنقفمت أباكينا كديني في واهندان أبا عالمكينا قوامرا قرتنين أبا الراوني قرتي دينين كينا اتنو أججو هنقفمتي إسان نبرا دبرني في أرارما كرتورا ربي سانيها أرارمو قبسم إساني ربها تلشو متجا إساني ربي إساني إرها دبرو قافي ربي اتها لافسو ديبي ربي إسانها قابسسو جنة اتئان وران أمو أمة إسلاما كبيا كسنسا أمة قرتي سبع كينا كقرتي بيا كسنسا بل سبب سبلموتا مصيبان تندقبدي شيني كينا شيكنا تكرر دؤنيمتي سبا تكرر دؤنيمتي قند تكرر دؤنيمتي بير دؤني قارجي جملي نمدو انجنوني هندكينا في صبري جميل ربي هاكنو سلامني اسمت وانت في لم تقل لك السج قاسمو كان قال اذانا دينا روان في اسيس چينا كانت تنسونغا حواسكنا وني وليد امنو نمني ادت اتراما ننجر وليد امنا شيكتنا جالتشونا كمريفون وداما نسان كشيالي من فاجي انسان وداني اسان جالتون كايو اسان جلق ابنتنا قلمان قيو كرا هندانو كرا دينينس كرا دين الجاتينس حواسمانس أكاتا إسان اتكالي أباتيني ريف سينان إسان دبتو سنت قراب الإنان ركو هندرت قرتي أموتنوه فرماتان دابتو دان أفان تكتيني والأمتو دان بواجهي دفن هند كيستي والقتو دونتانا ركو بفتهن دان ولي قلن على قلن كمجي أنسان شيني كايو سنين دابنانين ربي سان غرغاري دين اللي نسرني دين الجل نسرني سينان بريدان أكنا كن الراهف
ummata keenya gammachuu fi mirqaana wanni dalagan galma namaan geessu wanni dalagan galma namaa ga'uun hubannaa fi marii fi wal qabatanii walii qabamanii wal dhaga'anii wal dhageeffatanii bu'aa cahii hedduu dabranii kana seenaa gartee achi aantu ta duubarraa as qaraanii miti seenaan sheeka keenya kaarraatu geettuudha isaani rabbi haa araaramu nu bira dabranii isaan dhabne rahmanni rabbii hafee jira rabbi gartee fakkaataa isaanii bakka nu haa buusu gugurdaa akka isaaniitiin gartee ammoo rabbi bakka nu haa buusu jenna jannata keessa rabbi isaan nu haa qubsiisu obsaa sabbaraa wal obsisiisaa jenna wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh namni bakkuma jirtanii gattaa rabbi sodaa